Yoya Shamar Kafoni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sofu Marab har'as video addaati walitti deebineetiin jirra. Video har'aa keessatti immoo kan ilaallu akkuma kaleessa galgala hundi keessan iyyuu irratti hirmaachaa turtan Dr. Asliin mucicha isa biyya Arabaa tokko mo'atuudhaan $100,000 argateetiin jira. Egaa kana kan qopheesseef platformii TikTok jedhamuudha kan qopheesseef tapha kana jechuudha. Egaa TikTokiin platformii ajaa'iba yeroo ammaa kana namoonni yeroo gabaabaa keessatti wanta baay'eetiin hojjechuu dandeessan keessaa isa tokkodha. Platformii kanatti fayyadamtanii yeroo hunda irra deddeebi'ee isiniif ibsaa ture. Hojii onlaayiniitiin qarshii meeq gochuun ni danda'ama, hojjechuun ni danda'ama. Garuu kan gaafatu kontentii mataa keessanii qopheessuudha isin jechaa ture. So kongraasiin jedhee jira obboleessa kiyya Aslii egaa $100,000 argateetiin jira. Isa irratti react goona. Karaa biraatiin immoo yuunivarsiitiiwwan adda addaa irraa obboleewwan keenya hedduun eebbifamaatiin jiranii eebba isaanii irratti immoo maatii isaanii haadha abbaa isaanii eebbisaniitiin wanta garaa nama nyaatu wanta nama hawwisu wanta nama ajaa'ibatti nama hawwatu wantoota tokko tokko social media kana irratti gallakkifamaatiin jira isa irratti react ni goona jechuudha. Egaa video har'aa keessatti reaction ni goona. Egaa Dr. Asliin immoo guyyaa tokko keessatti $100,000 kan badhaafame kan argate jechuudha. Isinis karaa adda addaatiin platformiiwwan adda addaatiin fayyadamtanii akka qarshii itti hojjechuu dandeessan kana dura viidiyoowwan bal'aa isiniif hojjechaatiin ture. Viidiyoo kana kan isiniif hojjedhuuf immoo namoonni baay'een irraa fayyadamtan waan ta'eef hanganumaatti nafaana turaa isiniin jedha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanatti dhuftan YouTube channeliin kun YouTube channel barnootaati. Teknooloojiidhaan ittiin wal bartan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Egaa viidiyoo keenya kanarraatiin immoo react ni goona. Viidiyoowwan social media kanarratti argaman irratti react ni goona. Keessattuu barattoonni yuunivarsiitiiwwan adda addaa irraa eebbifamaatiin jiru isaan irratti illee react ni goona. Akkanumallee Dr. Asliin badhaasa $100,000 argateetiin jira. Waa'ee kanarraa ni haasofna. Akkamitti hojii online irratti hojjechuu dandeessan kan jedhu irraa haasofna hanganumaatti nafaana turaadha. Egaa amma qophoofneetiin jirra react goona dhaggeeffattoota kan koo. Egaa isinis nafaana qophaa'atii hanga dhumaatti nafaana turaa isiniin jedha. Egaa yeroo baay'ee wanta isiniin jedhu keessaa tokko maalidha? Hojii online irratti yeroo tokkotti qarshii kuma haganaa meeq gochuu ni dandeessan, hojjechuu ni dandeessan isiniin jechaa ture. Kana immoo fakkeenya kan isiniif ta'uu danda'u Dr. Asliidha. Egaa namni baay'een kan jaallatan mucaa ajaa'ibaa platformii TikTokii kanarratti karaa social media kanaan dhufee ofii isaa jijjiiree baqattummaa irra ture. Mucaan kun hedduun keessan seenaa isaa dhaggeeffatanii jirtanii biyya keenyaa baqateetiin biyya ormaa deemeetiin ture. Platformiiwwan adda addaatti kan social media kanatti fayyadamuudhaan immoo qarshii guyyaa tokko keessatti $100,000 badhaafamuu jechuun hedduu tokko waan guddaadha. Sadarkaa kanarra gahuu ni dandeessan, qarshii hojjechuu ni dandeessan isiniin jechaatiin ture. So mee tapha kana ilaallee walitti hadeebinuuti waliin turra hanga dhumaatti jechuudha. Go amma waan diyyatanii dhuftan hundi keessan go family go amma reera reebu inni baaganii jabaata. Sekendi takka eegaa jira jaan. Naahilaan! Ayyaana bitti rabba maasisa. Maaltu bineensa amaasi? Maaltu bineensa amaasi? Garuu asirratti waan tokko kaasuu barbaada. Sababa bal'aa kana namni qabu, namni sababa bal'aa hedduu jaalatamaa kana qabu immoo hojii online irratti qarshii hojjechuun akkam hangam tokko salphaa akka ta'e Dr. Asliin fakkeenya isiniif ta'a. Egaa tapha kanarratti namoonni baay'een giiftii xiqqoo irraa kaasee hanga gurguddaatti hanga leencaatti illee qabataniitiin dhiyaatanii fi jiranii. Egaa namticha biyya Arabaa kana egaa salphamatti mo'ateetiin jira. Oromoon egaa nam tokko qarshii lamayyuu yoo namaaf kenne namni miliyoona 60 hangam akkasii kennuu danda'u hundi keessanii ulaaluu dandeessanii. Egaa platformii kanatti fayyadamuudha. Irraa fayyadama Oromoo guys, irraa fayyadama. Tony! Thank you so much. Thank you so much. Galatoma. Mami Java Disney. Andi jecha sini di kamu Allah Rabbi sin haka kawajama ulfa. Thank you so much. Thank you. Hundi keessanuu galatoma. Jecha isiniif qabamu kana booda taa'ee brother yeego footandiraashe. Thank you so much. Thank you. በጣም ነው የሚያመሰግነው. Thank you. እንደዱፋ ማግሎቢ ካያን galgalaan. Gilobi kaya sodaachisa galgala kana keessa tokkochi hidhatee nu garam.
Egaa kana kan isinitti agarsiiseef dhaggeeffattoota kan koo online irratti akkamitti qarshii hojjechuu akka dandeessan irra deddeebiidhaan isiniif hojjechaa ture. So hedduu tokko salphaa akka ta'e aslii irraa barachuu dandeessanii. Egaa wanti kana isiniif dhiyeesseef pilaatfoormiiwwan akka YouTube'dha, TikTok'dha, Facebook'dha karaa adda addaatiin online irratti qarshii hojjechuu ni dandeessanii. Isarraa barachuu dandeessan guyyaa tokko irratti $100,100 jechuun hanga bakka ulfaatu arguu dandeessanii. Kana qofa osoo hin taane giiftiiwwan asirratti isaaf kennaman. Giiftiiwwan kanneen gara qarshiitti kooyiniidha kan isaaf kennamaa jiru. Hundi isaanii kan abaaboo kennu jira, kan qurxummii kennu jira, akkanuma laayan kennu jira. Egaa isaan kana waliin sassabachuudhaan gara biizinasiitti yeroo jijjiiru immoo inni hangam irraa fayyadamuu akka danda'u isarraa barachuu dandeessa. Yeroo hunda irra deddeebi'ee wanni isiniif ibsu kontentii mataa keessanitti, sammuu mataa keessanitti yoo fayyadamtan online irratti qarshii meeq gochuun ni danda'ama, hiyyummaa daaraa gochuun ni danda'ama. Irra deddeebi'eetiin kan isiniif ibsaa turedha. Kongiraasin jedhee jira obboleessa kiyya Asliddin Muhammad. Egaa viidiyoo itti aantu tana keessatti immoo kan ilaallu egaa barattoonni yuunivarsiitiiwwan adda addaa irraa eebbifamaatiin jirtan congratulations isin jedhee jira. Baga gammaddanii hundi keessanuu. Viidiyoowwan hedduun tokko karaa online kanatti karaa social media kanarratti TikTok'dhaan Facebook'dhaan gad lakkifamaatiin jiru. Egaa viidiyoowwan kanneen yeroo ilaaltu immoo garaa si lolaasu. Egaa mee kan obboleessi keenya gad lakkise kana viidiyoo kan ilaalle wanta tokko irratti ni haasofna ni dubbanna. Wata video masa kawaden. Egaa viidiyoon tun hedduu tokko na gaddisiifte akkanumallee kan na gammachiifteedha. Viidiyoon tun wanti isiniif dhiyeesseef egaa obboleessi keenya kun kongiraasin jedhee jira. Jalqaba irratti nama haadha isaatiin deeggarameetiin isheen kasala gurguraa qoraan gurguraatiin kan barsiiftee yuunivarsiitiidha sadarkaa digriitiin eebbisiifte kana egaa baga gammadde. Egaa kan isarra moo itti gammade haadha akkasitti barsiifte sanidha. Egaa warroonni haadhota abboota keessan hin deeggarre hin jaalanne asirraa barattu jedheeti yaada. Maaliif hedduu tokko viidiyoo nama baay'ee haasofsiifte namni baay'een irraa dubbatee jira. Namoonni baay'een garaa lolaasteedha. Anas baay'ee tokko garaa lolaafte. So viidiyoo ajaa'ibaati obboleessi keenya kun kan gallakkise. An bakka kan kee har'a immoo kasala isheen baatteetiin na guddiste kana anammoo baradheetiitiin galmaan gahee jira jedheetiin jira. Amma immoo hojii argattee hojii hojjetteetiin hojiidhaan haadha kee deeggaruu ni dandeessa. Isa kana qofa react gochuu osoo hin taane barumsa barattee irratti damee barattee irratti even barumsa illee yoo dhabdan hojii mataa keessanii create gootaniitiin irratti akka fayyadamtan abdiin qaba. Kongiraasin jedhee jira. Haadha saniinis baga gammaddee baga sadarkaa kaneen ilmoo kee geette. Baay'ee haadhaaf abbaan ilmoon isaanii bakka gaarii yeroo gahan isaan irra namni addunyaa kanarratti namaaf gammadus hin jiru. Namni addunyaa kanarratti sitti gammadullee siif gammadullee hin jiru. Isaan gammachiisuu irra immoo wanni addunyaa kanarraa sitti tolu hin jiru. Mee kanatti aansee viidiyoo tana isinitti agarsiiseetiin koomanta irratti yaada keessan naaf qoodaadha. Isa kanaan kan wal qabateedha. Yaada keessan koomanta irratti naaf qoodaadha. Namoota lama ni badhaasa. Badhaasa addaa namoota lama ni badhaafna. Viidiyoo itti aanu keessatti namootni deebii kana deebistanii karaa sirriidhaan deebistan deebii sirrii qabataniitiin deebistan mee viidiyoo tanaa ilaallu. Egaa barreeffamni kun maal jetti jechuudha. Deebii keessan hundi keessanuu barreessaadha. Addunyaa kanarraa nama yeroo kamuu sitti hin jijjiiramne lama barreessi jetti. Nama lama barreessaadha. Nama addunyaa kanarratti yoomiyyuu sitti jijjiiramuu hin dandeenye lama barreessii. Ergasii immoo badhaasa addaa takka xiqqoos taatu guddoos taatu asiniin dhaqqaba hordoftoota kan kootiif yaada keessan komantii alatti naaf barreessaa. Viidiyoon itti aantus barataa yuunivarsiitii irraa eebbifame kan abbaa isaa galateeffatudha kan argine. Kan duratti isa aayyoo isaa yookaan haadha isaa galateeffatudha kan argine jechuudha. Inni kunis abbaa isaa yeroo galateeffatudha kan nutti agarsiise. Hedduu tokko viidiyoo namatti toltudha. Mee daawwanneetiin walitti haa deebinu. Deeqalam waraabee guyyaan har'aan tanaa guyyaa kiyya osoo hin taane guyyaa abbaa kiyyaati. Eebbifamaan anaa miti abbaa kiyya. Warri yeroo hunda sababaan an qofluuf sababaan an taphatu hiriyoonni kiyya hundi keessanu nama ilma nama baratee yookiin ilma nama abbaa aangoo ilma abbaa qabeenyaa na isaa turtan ani qofla kiyya keessatti eenyummaa kiyyaan dhoofachaa ture. Har'aan tana yeroon bakka kana dhaabbadhu digrii kun kiyyaa miti abbaa kiyyaati. Abbaa warri hiriyoonni kiyya warri yeroo hunda qofla kiyya iccitiin isaa isinii galu dhufee nagaafachaa turtanis har'aan isiniif mistira baasuuf dhufe iccitii isiniif baasuuf dhufe maaliif jennaan abbaa lubbuu isii bira dabarsee aarsaa baasee bakka kanaan nagee waan hin qabuuf yeroo hunda kofala yeroo hunda taphadha malee
warri afaan keessanii baafattanii maaliif yeroo hunda kofaltaa gammaddee taphattan achiis ni jirtanii beeytanii iccitiin isaa wow obboleessi keenya kun wanti inni jedhe wantaan waggoota baay'ee tura natti dhagamaatiin ture an argeedha jechuudha. Miidiyaa kana irratti baataniiti yeroo haasoftan yeroo dubbattan yeroo gammaddan namoonni waan hedduu tokko isinitti tolee qabeenya gaarii horatanii maatii wanta gaarii horataniitiin isin gammaddanidha kan itti fakkaatu. So obboleessi keenya kunis isa kanaadha miidiyaa irratti bahee yeroo dubbadhu yeroo haasa'u namoonni hedduu tokko waan an qabu ilma abbaa qabeenya abbaa aangoo qabu nama akkasitti fakkaachaa ture abbaa gooti kan sadarkaa kana nagahee jechaa jira. Egaa abbaan kee sadarkaa kana si gahee jira ati immoo abbaa kan kee tajaajiluudhaaf qophaa'uu qabda hojii mataa keetii uumachuu qabda hojii mootummaa irrattis ta'e hojii argatte kamirrattiyyuu bobbaatee maatii kan kee abbaa kan kee. Egaa barattoota hundaafiyyuu ergaa kana kan dabarsuani eebbifamuun qofti gahaa miti ammas sadarkaan isin irra jirtan ganaadha inni hafa hojiin argachuu jira hojii san irratti immoo hojjechuun jira hojjettee immoo successful ta'uun jira bu'aa baay'ee isin eeggata. Kana qofa osoo hin taane hojii argachuufis yeroo baay'ee isin irraa fudhata. So kanaafiyyuu kan hundaafiyyuu qophaa'uu qabdan eebbifamuun wanta guddaadha sadarkaa sanarra geettee waggoota yuunivarsiitii keessatti dabarsite san bu'aa guddaa qormaata guddaa san bira dabarte har'a immoo gaafa eebbifamtee maatiin kan kee sitti gammadu kanarratti irratti deebistee immoo maatii kan kee ammas hojiidhaan hojii argattee isaan qarqaaruudhaan isaan tajaajiluudhaan akka galmaan geettan abdiin qaba warroonni bara kana bara 2017 yuunivarsiitiiwwan adda addaa irraa eebbifamtan congratulation irra deebiidhaan isiniin jedha. Egaa obboleessi kiyya kun na keessaa dubbate waan ta'eef kan goota baay'ee dura wantoota ani bira darbeedha kan dubbataatiin jiru. Egaa abbaa isaatu sadarkaa kanaan nagahee abbaa kan kootiin baga gammad isatu sadarkaa kanaan nagahee jechaa jira. Egaa hedduu tokko viidiyoo garaan nama nyaattuudha. Videoowwan akkana baay'ee argaatiin jirra dubbachuudhaaf hedduu saatiin nunga waan ta'eef isaan muraasa ta'e keessaa filee sooshaal miidiyaa kanarratti namoota garaa nyaatan keessattuu ayyoon isheen durattiidha kasala gurgurteetiin obboleessa keenya barsiitee sadarkaa kanaan geette isheedhaaf galata guddatu mala galatuuni jechuun ni barbaada gamanumaa jechuudha. Videoowwan sooshaal miidiyaa kanarra deddeeman keessaa inni kun immoo kan yuunivarsiitii irraa eebbifamedha. Akkamitti eebbifame maaliin eebbifame isa jedhu isinumti yaada keessan irratti kennaadha. Mee viidiyoo tana ilaalleetiin walitti deebina. Asunumti waa dubbadha amma an dubbadhuuti si hundumti waa dubbadha viidiyoo kanarratti kan akkanaallee jira kan eebbifamu kan akkanaallee jira jimaa qabateetiin kan ittiin eebbifamu jechuudha. So viidiyoon kun maaliidhaaf akka waraabame dhuguma yuunivarsiitii irraa eebbifameeti waan jedhullee namoota baay'ee haasofsiisaatiin jira. An viidiyoo kana qabadhee kan isiniif dhufee wantoota lama ergaawwan lama dabarsuudhaaf keessattuu ijoolleen sadarkaa kana keessatti argamtan gana kan lafaa dhufaa jiran barumsaan ergaa lama qofa isiniin dhaqqabu barbaada. Ergaan kun kan jalqabaadha. Maatii keessan isaan rakkataniitiin dhiphataniitiin isin barsiisan isaaniif jecha baratanii bakka gaarii gahuu isaan gammachiisu isaan successful akka ta'an akka gammadan gochuun dirqama keessan. Lammaffaan immoo yeroo barnoota keessan keessatti isin yeroo mataa keessan hojjechiiftanidha yeroo itti sammuu keessan bantanii waa baay'ee hojjechuu dandeessanidha waan ta'eef successful taataniitiin hojjechuudhaaf isaan dararuun qabdan. Isaan akkamitti qarshisan fakkeenyaaf namoonni baay'een uffata akkanaa yoo naan bitin moobaayila akkanaa yoo naan bitin wanta akkanaa yoo naaf hin godhin yeroo jedhan ijoollee akkasii argaatiin jirra sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. So namoota akkasii osoo hin taane namoota wanta argatanii isaan irraa gammadee isaan gammachiisuudhaaf hojjetu ta'uu qabdanii. Egaa karaa yeroo baay'ee isiniif ibsaa ture bara daataa taateetiin onlaayinii irratti yeroo kee gubuu osoo hin taane hojii adda addaa hojjettee of deeggaruu ni dandeessa. Keessattuu amma jiini boqonnaadhaa elementarii kaasee hanga iskuuliitti hanga yuunivarsiitiillee yeroo barnoonni itti cufamuudha. Yeroon kun asirratti yeroo keessan yeroo firii qabdanii maatii keessan qarqaaraatti hojiiwwan onlaayinii isin hojjechuu dandeessan karaa viidiyootiin isiniif gallakkisa waan ta'eef YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa irraa fayyadamtu. Keessattuu barattoonni yeroo amma boqonnaa kanatti maal hojjechuu qabna maal hojjedheetiin of deeggaruu qaba kan jedhu isin hundumtiyyuu mataa keessaniin yaada isiniin jechuudhaa fi hedduu tokko galatoomaadhaaf viidiyoon kun immoo namootaaf ni fayyada waan ta'eef. ለምንድን ነው ፎሎ ማታደርጉኝ? አነስ ማሊፍ ሰብስክራይብ ነንጎኔ ማፍ ላይክ እንጎደ ቪዲዮ ከነ ሼር ማፍ እንጎን ሼር ጎራ ጅሬኝ በረከናቲ ከነከነ ነው ጎሩ ኢላላሜ ቪዲዮ ከነ Dagana mabajiza gitana manyajiza jirunu tijuvera ula jirenya dukale zalba dukane yonna besinichana bula hedduu viidiyoo hedduu tokko nagamachiifteedha. Egaa jireenya hulaa sitti cufus hulaa kan ittiin banatu bakka ittiin jireenya kan keetii kan fooyyeffatu siidha waan ta'eef hojjechiisi. Viidiyoo ajaa'ibaati viidiyoo ergaa qabdu namoota ergaa isaa kana gara gaariitti hiikkataniif viidiyoo emotion nama gootuudha nama kakaastuudha.
irraa fayyadamtan. Egaa viidiyoo kan koo kanarraa keessatti reaction kan goone egaa hojiiwwan online kana wal qabatee guyyaa tokko keessatti obboleessi keenya qarshii $100,100 argatee congratulations ittiin jira. Social media kanarratti immoo yeroo barnoota adda addaa sadarkaa barnoota adda addaa irraa namoonni itti eebbifamanidha. Ijoolleewwan react godhanii egaa wantoota garaa nama nyaatu haadha isaanii abbaa isaanii yeroo gammachiisan wantoota argine social media irraa qabanneetiin kan isiniif dhiyaanne kan isiniif qopheessine jechuudha. Viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata. Egaa reaction viidiyoodhaan illee ammaan booda kan wal arginu ta'a. Reaction viidiyoon kun itti hafuuf warroota jettaniif mee yaada keessan comment jalatti naaf barreessaa. Bal'inaan immoo waliin ni kolfina ni taphanna ni baranna barnoota gaarii walirraa arganna jedheetii yaada. Viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Subscribe, like, share gochuun hin irraanfatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa. يا ورتي قلا ولا زم عرفاشينا قلا ولا لا بفياتا أنا مالي ولا زم عرفاشي ولا بنا ولا لا